Jirra jirtu akkam jirtan kabajamuuf jaalatamoo obboloota kiyyaa lafa garaagaraa jirtan nageenyi Rabbi abbaa keenya gooftaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos akkasumas hafuura qulqulluu hafuura jireenya kan nu biraa bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u. Kun qophii Abdusalaam Mu'arrattiiti. Qophiin Abdusalaam Mu'arratti jimaata galgala hundumaa galgala keessaa sa'aatii tokkoof walakkaa irraa amma sa'a lamaatti karaa televezyiinii Mo'aatiin akkasumas yuutuubii Mo'aa TV irratti kan darbu yoo ta'u akka warra miidiyaatiif mijateetti guyyoota garaagaraa keessa irra deddeebiidhaan kan dhiyaatudha. Egaa akkuma beekamu yeroo dheeraadhaaf yeroowwan darban keessa walii wajjin qophii Abdusalaam Mu'arrattiitiin barumsoota garaagaraa sagalee Waaqayyoo bu'uura godhatan barachaa turuun keenya ni yaadatama. Arras kanuma wal qabsiisee barumsa gabaabaa tokko mata duree guyyaa tokkoof ta'u qabadhee gara keessan dhufeera. Mata duree bal'aa fi guddaa dhimma dhibaa fi ijoo jireenya kiristaanaa taheen kaasa. Garuu dhimmi kuni dhimma bal'aallee haa ta'u malee har'a gabaabsinee karaa gabaabaadhaan laaluu barbaanna. Innis waa'ee eebba kiristaanaati. Kanaaf mata dureen har'a irratti dubbannu sagalee Waaqayyoo Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 3 irra isa jiru eebbaan deddeebi'uu mata duree jedhuun gabaabatti isin wajjin sagalee Waaqayyoo qooddanna. Kanaaf sagalee Waaqayyoo kutaa kanarra jiru akkas jedha. Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 3. Waaqayyoof abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isa karaa Kiristoos eebbaa hafuura hundumaan waan Waaqa irraatiinis nu eebbiseef galanni haa ta'u. Ameen. Egaa kutaa kanarraa kan arginu waa'ee eebba kiristiyaanni karaa Kiristoos argateeti. Gabaabumatti kutaa kana dubbachuu keenyaan dura Efesoon maali? Ergaa gara warra Efesoon walii wajjin ilaalla. Efesoon waldaa kiristiyaanaa warra ergamoonni hundeessan keessaa hojii ergamootaa boqonnaa 19 irratti Phaawulos Aphiloosiin gara Qorontos gara gubbaarraan yookaan gara gararraatiin Aphiloosiin gara Qorontositti ergee ofiif biyya gararraatiin darbee deemee gara Efesoon dhufuudhaan Efesoonitti wangeela akka lallabee argina. Kanaanis barattoota gooftaadhaan warra tahan namoota 12 gahan lakkoofsaan garuu bara dheeraadhaaf Efesoon keessa turan mukraaba warra Ayihudii yookaan ta'an mana sagadaa warra Ayihudii keessatti waaqessaadhaa kan turan argate gaafa gara Efesoon dhaquu jechaadha. Yeroo dhaqu waldaan kun kan hundeeffamte yeroo kanatti. Kanaanis gaafa gara magaalaa sanii seenu mukraabii warra Ayihudootaa deddeebi'ee osoo barsiisuu jiru yeroo inni fi barsiisuu keessatti dhaqee warra 12 argate kanaan waan tokko jee gaafate amantoota ta'uu isaanii baree. Yeroo cuuphamtanitti hafuura qulqulluu fudhatanii jirtanii jee gaafate garuu jarri nuyi hafuurri qulqulluun jiraachuma isaa iyyuu dhageenye hin beeknuu jaan. Kanarraa kan ka'e ergamichi Phaawulosis isaan cuuphee jira. Harka isaas yeroo isaan irra kaayetti maqaa Yesuusiin eega cuuphamanii booda yeroo kanatti isaanis hafuura qulqulluudhaan guutamanii akka hafuurri isaaniif kennetti dubbatanii jira. Afaan namni hin beekneenis dubbachuu eegalanii jira. Isaan keessaa garii raajiis dubbatanii jechuun eegala. Egaa yeroo kan ta'etti Efesoon kan waldaan jalqabaa hundoofte. Mukraaba kanatti deddeebi'ee ji'a 3 eeganni barsiisee booda garaagarummaan ta'e sababii sammaa hafuurri qulqulluun dhufe warri 12 bara dheeraadhaaf mana mukraabii yookaan mana sagadaa warra Ayihudii keessa deddeebi'aadhaa wajjin jiraachaa kan turan seera dubbisaa guyyaa guyyaan kan turan warri 12 yeroo hafuurri qulqulluun irra bu'u adda addummaan ta'uu eegalee addaan cabuu eegalan. Hafuura adda addummaa keessa yeroo galanitti sababii kanaaf jecha namoonni hedduun oggunii fi barsiisa Phaawulos kana dhaga'uu hordofuu eegalan Ayihudonni mana mukraabii isaanii keessaa dhiibanii isaan baasanii jira. Warri hammi tokko immoo maqaa gadhee kiristiyaanummaaf kennanii arrabsoof wantoota gadhee irratti dubbachuu jalqabanaan Phaawulos bahee mana barumsaa Xiiraa'os jedhamu dhaqee kireeffatee mana barumsaa Xiiraa'os kanatti barattoota 12 kana dabalatee Giriikootas ta'e Ayihudota warra amanan warra ormaa hundumaa dachaasee gara waggaa 2 barsiisuutti fufee jira. Egaa Efesoon waldaa yeroo kana pilaante ta'edha. Seenaa waldaa Efesoon itti hundoofte keessatti Efesoon magaalaa galma Waaqayyootti tolfamtu Artemis jedhamtu of keessaa qabdu waan ta'eef addunyaarraa gara dhaqamee sirni sagadaa Waaqa tolfamaa kanaaf gaggeeffama. Kanaanis manni sagadaa yookaan ta'an manni qulqullummaa Waaqa tolfamitti kana kan biyya Efesoon keessa jiru galmi Artemis addunyaarraa yeroo jarri waaqessutti Artemis soortu yookaan ta'an haadha qallabduu dhihansitu akkanii fi provaayidarii taatee addunyaa kanaaf kan dhiyeessitu waaqa ajaanii waan amananiif jecha amantoonni mana sagada kanaa barsiisa Phaawulos fa'aa dhaganii yeroo gara galanitti yeroo duubatti deebi'anitti Phaawulos harkatti Waaqayyo dinqiiwwan gurguddaa milikkita harka namaatiin hojjetamu gararraa ta'e yeroo hojjetu argina. Kanaanis carqii fi uffata isaallee maarrabii isaallee fuudhanii yeroo dhukkubsataa irra geessanii kaan namoonni fayyaa turanii jechaadha. Isa kanarraa kan ka'e eeganii fi mana
sagadaa kana keessatti jeequmsi guddaan kee hordoftoonni siidhaa deebi'ee booda magaalaa kana keessatti Arxemis isiin Efesoon guddittiidha jaanii hiriira bahanii amma falmiitti dhaqe. Namni Deemxiroos jedhamu waaqa tolfamaa tolchuudhaan galii argatu tokko warra karaa kanaaf hojjechuu beekan hundumaaf karaa hojii banee inni ture tokko jeequmsa kana qindeessu seene. Qindeessa jeequmsa guddaa Efesoon ture. Kanaanis jeequmsa kana osoo inni qindeessu arginaa jechaadha. Jeequmsi kun barattoota irratti ka'uu eegalee warra gooftaa banan irra ka'uu eegalee Phaawulos fa'aa miidhuudhaaf yaaliin godhame waldaan Efesoon karaa kanaanii hundooyte. Dubbiin gooftaadhaa humna godhachaa jabaachaa mo'achaa Efesoon keessa deemee jechaadha. Egaa Efesoon yeroo kanaa hundooftu malee Phaawulos waldaa Efesoon kanaaf xiyyeeffannaa addaa kenna ture. Kanaanis ergaawwan sadi gara waldaa Efesoon barreesseera. Innis ergaan inni jalqabaa ergaa gara warra Efesoon isa jennu hogguu ta'u, ergaan inni lammaffaaf sadaffaa jennuun paastarii waldaattii Xiimootiyoosiif waldaattii keessa qajeelfama akkamiin akka jiraataniif innis ofiisaatiif bara dhumaa kana keessatti akkamitti akka jiraatu barreessuudhaan ergaan sadi gara Efesoon dhaqxeetti jechaadha. Ergaan kun harka nama Xiixiqoos jedhamuutiin akka dhaqxee argina seenaa macaafaarraa jecha. Egaa waldaa bifa kanaan hundoofte keessa Efesoon waldaa kana fakkaatu keessatti Phaawulos xalayaa barreessa. Kaayyoowwan gurguddaa sadiini xalayaa kana barreessa. Xalayaa ergaa warra Efesoon kana. Kaayyoon inni jalqabaa Kiristoos Yesuusii waan argattan beekaa kan jedhudha. Kanaanis Kiristoos Yesuusiin isin kana taatanii kan argattanii beekumsa isa dhugaa dhimma Kiristoosiin waan taatan irratti fayyina keessaniin jireenya keessaniin waan isiniif ta'e kana beekaa kan jedhudha kaayyoon jalqabaa. Kaayyoon lammaffaa kiristiyaanummaa akka fudhattanitti ittiin deddeebi'aa yookaan jabaadhaa dhaabbadhaan karaa kana fakkaatuun dhaabbadhaa karaa kana fakkaatuun deddeebi'aa gujoo. Kaayyoon sadaffaa amantii keessan eegsifadhaa isa jooni. Kanaanis kan arginu boqonnaa tokko hamma sadii amantiin karaa ayyaanaatiin isin ittiin fayyitan kana isinii kanne jechuudhaani waan amanu qofaan karaa ayyaanaatiin karaa Kiristoos qofaan argatan toora galcheetti haasaa boqonnaan tokko lama sadii. Boqonnaa afur irraa kaasee afur lakkoofsa tokko kaasee hanga boqonnaa jaha lakkoofsa sagaliitti kutaan hin jiru immoo amantii kana eega kana argattan amantiidhaan qabeenyaa kana fakkaatu badhaadhina kana fakkaatu eega argattanii akkitti deddeebi'uun isiniif ta'u akkana jechuun qajeelfama ittiin mana Waaqayyoo keessa dhaabbatan Kiristoos fudhatanii akkamitti akka jiraatan jireenya Kiristoosiin argatan keessa akkamitti akka deddeebi'uu qaban dhaabbachuu isaanii barsiisa. Achuma irratti boqonnaa jaha lakkoofsa 10 kaasee hogguu laallu immoo amantii isa Kiristoosiin argattan isa ittiin deddeebi'aa jirtan kana eegsifachuudhaaf duula hafuuraa isin barbaachisaa jechuudhaani yeroo barsiisuu argina. Egaa barsiisni ijoon ergaa gara warra Efesoon maal hoggenne eebbaan deddeebi'uu isa jennudha. Kiristoos Yesuusiin eebbifamuu kanaan jechaadha. Egaa kun kanaan osoo jiru ergaa warra Efesoon kun ergaawwan kitaaba qulqulluu keessa barraan hundumaarraa amaloota adda isii godhuu qaba. Innis inni jalqabaa ergaa fayyinaa fi waldaa kiristiyaanaa waa hundumaa caalaa ibsuu dandeessudha ergaan kun amalli addaa jalqabaa. Fayyinni maal akka ta'e ifatti kan barsiisu fayyinni kanaan fayyitanii kanaatu isiniif ta'e fayyuu keessaniin kana argattanii jee kaasa. Waldaan kiristiyaanaa kanaa jechuudhaani waldaa kiristiyaanaas hundee jabduu isii Kiristoos irra teessisan karaa kanaan yeroo kaasu arginaa jechaadha. Inni gara biraa tokkummaa fi walqixxummaa Yihuudootaa fi warra Ormaa dhagna Kiristoos keessatti barsiisuudhaan ergaan kun adda akkuma ergaa warra Qolaasiyaas fa'aa jechaadha. Qolaasiyaas keessattis asii achi deebi'ee garbi yookaan ta'an bilisni dhiirri dhalaan akkanii fi garaagarummaan Kiristoos keessatti eenyummaa qabaniin hin jirre akkuma barsiisu kuni walqixxummaa barsiisa. Inni san garaagarummaan akka hin jirre barsiise inni kun garuu boqonnaa 2 lakkoofsa 11 hamma 18 yogguu laallu akkasumas boqonnaa 3 lakkoofsa 1 hamma 12 yeroo laallu Kiristoos keessatti walqixxummaa Yihuudoonniif ormi qaban ifatti kan kaa'udha. Kanaanis ormaafis taanaan Yihuudiidhaaf amma fayyinni kan ta'e Kiristoos amanuu qofaan kanaaf karaa amantii qofaan karaa Kiristoos qofaan itti galuu waan ta'eef walqixxummaan jiru kana jechuudhaan xiyyeeffannaa walqixxummaa fayyinaaniitti xiyyeeffatan gara biraa hariiroo fayyaalessa maatii fi miseensota maatii gidduutti akkamitti akka jiraachuu qabu ergaa barsiisuudha ergaan kun. Maatiin jira maatiin inni jiru kun akkamitti hariiroo fayyaalessa walii wajjin akka qabaachuu qaban boqonnaan 5 lakkoofsa 21 kaasee hamma boqonnaa 6 lakkoofsa 9tti kutaan jiru hariiroo kanatti xiyyeeffataa jechaadha. Boqonnaa 5 lakkoofsa 21 amma 6 lakkoofsa 9tti jechaadha. Akkasumas wallaansoo fi diinummaa amanaan humnoota hafuuraatti wajjin qabu kaasuudhaan ergaa biraarraa adda. Ergaawwan biraa keessatti waraansa hafuuraa guddaa akkanaa bifa qindaadhaan hin arginu.
waraansi hafuuraa inni Efesoon keessatti boqonnaa jaarraatti jiru kun boqonnaa lakkoofsa 10 kaasee hamma 20tti jiru kun ergaawwan kamuu keessa bifa qindaa'aadhaan karaa kana fakkaatuun mataarraa hamma miilaatti uffannaa jireenya kiristaanaatti wajjin wal qabatu maal akka fakkaachuu qabu ergaan kaasu ergaa kana caalaa ergaan biraan jiru. Kanaan ergaan kun ergaawwan biraa keessaa adda. Inni kun amala addaati. Inni gara biraa waldaan kiristaanaa biyya lafaa tana keessatti fi biyya lafaa tana wajjin akkamitti akka jiraachuu qabduu fi akkamitti akka deddeebi'uu qabdu qajeelfama kennuudhaan beekama. Amala kanaan adda. Waldaan kiristaanaa biyya lafaa kana keessa jirti. Biyya lafaa keessa hin baane akkuma gooftaa Yesuus jee warra ati naaf kenniteef si kadhadha jee ogguu kadhatu biyya lafaa kana keessa isaan baasi jee sin kadhadhu garuu biyya lafaa keessa osoo jiranii isaan eegi jee. Biyya keessatti akka eegamnuuf Iyyeesu nuu kadhate keessatti hariiroon waldaan kiristaanaa Oromoo wajjin qabdu. Akkaataan itti deddeebi'uu qabdu maal akka fakkaatu ergaa kaas ta'uun amala addaa qabaa jechaadha. Egaa ergaa kana qoqqoonnee yoo ilaalle qoqqoodama gurguddaa sadiitti addaan baasuun nurra jira jecha inni jalqaba. Seensa jennaan inni kun boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasee hanga 3 isa jiru keessatti eebboota hafuuraa Kiristoosiin argaman kutaa reefu dubbadheedha isatti hin deebi'a. Akkasumas eebba hafuuraa jireenyaa fi qabeenya amantoonni Kiristoosiin qaban kaasuun boqonnaa tokko hamma 3 keessatti ifatti kan beekamudha. Kanaani qoodama kanaan boqonnaa tokko hamma 3 isa jiru hogguu maqaa tokko waamnu eebbaa fi qabeenya hafuuraa jiru haaraan argamuu jenna. Jireenya haaraan Kiristoos Yesuus amanuudhaan jireenya haaraa kanaan eebbaaf qabeenya hafuuraa nuti arganne maalii kan jiru kan tarreessu kanaan qoqqoonna. Kanaas gaa qoqqoonnee ni filaallee eebboota hafuuraa karaa Kiristoos argaman kadhata Phaawulos jarri beekumsa akka argataniif iddoo hafuuraa Kiristoosiin arganne kadhata Phaawulos lammaffaa amantoonni beekumsa argatan akkamitti akka hojiitti hiikuu qaban irratti xiyyeeffatu beekumsa Kiristoosiin argatan akkamitti practice godhuu akka danda'an exercise godhuu akka danda'an gara shaakalaatti gara jireenyaatti akkamitti fiduu akka danda'an kaasaa jecha. Qoodamni lammaffaa ergaa kana amala yookaan ta'an dhugabaatii jiruu haaraati. Jireenya haaraa Kiristoosiin arganna keessatti amalaaf dhugabaatii akkam qabaachuu qabnaa kan jedhudha. Kunis boqonnaa 4 hamma 6tti ifatti kan taa'edha. Boqonnaa 4 keessumaa lakkoofsa qoqaasii hamma boqonnaa 6 lakkoofsa 9tti kutaan jiru amalaa fi dhugabaatiin jireenya haaraa Kiristoosiin arganne maal fakkaachuu qaba? Akkaataa deddeebii keenyaan akka jireenya keenyaatiin. Inni sadaffaadha qoodama kana wajjin walitti qabatu wal waraansa kutaa reefuun tana kaasee jechaadha. Egaa kun kanaan osoo hin jiru kutaa reefuun tana dubbisetti deebi'uu kiyyaan dura waan tokko kaasuun nurra jira. Kiristiyaanni Kiristoos Yesuusiin amanuudhaan maali? Akka ergaa warra Efesoon irraa arginutti Kiristiyaanni Kiristoositti amane tokko waan afur akka ta'e argina. Inni jalqaba nama waaqayyoof jiraachuuf addaan baafame. Kanaafis boqonnaa tokko lakkoofsa 4 irratti ifa tokko himu uumamuu biyya lafaa dura warra mudaa hin qabne jaalalaan karaa Kiristoos Yesuus warra mudaa hin qabne akka taanuuf nu filatee jira. Kanaaf Kiristoosiin kan filataman kan fo'aman kan addaan bahan ta'uudha amanaan akka Efesoon keessatti arginutti jechaadha. Gaamallee amanaan ni dhugaadha. Inni lammaffaadha nama hojii gaariidhaaf lammaffaa dhalateedha. Boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti isa hima. Hojii gaarii isa duraan dursee qopheesse akkaniif hojjetaniif yookaan keessa akka deddeebitaniif karaa Kiristoos lammaffaa uumamtan. Ni dhalanne qofa osoo hin ta'in ni uumamne. Uumama haaraa kattiin taane hojii gaariidhaafidha. Boqonnaa 2 irratti rakkoon guddaa yeroo hedduu jiru warri waldaa kiristaanaa keessatti cubbuu fi jal'ina hojjechuu barbaadu hedduunsaa lakki amanaan amantii qofaan ayyaana qofaan waan fayyeef hojiin gaariin irraan eegamuu jechuudhaan yeroo falman argina. Hojiin gaariin nan fayyisne malee hojiin gaariin ija fayyina kiyyaati. Fayyuu kiyyaaf ragaadha kan mirkaneessu. Akkam fayya kan mirkaneessu hojii gaariidha. Hojiin gaariin garuu fayyina kiyya keessaa gahee hin qabu. Fakkeenyaaf hojiin gaariin ittiin fayyin qabu caataraa wadaa keessaan joora ture niin qaama achuma bakkumaan jiraadhu Iyyesuus ayyaana isaatiin dhufee na fayyise. Namichi inni fayye garuu fayyee jee kan jiraatu miti. Kaayyoo fayyeef qaba. Innis hojii gaarii eenyummaa addaan bahaa qabaachuu waan ta'eef jechaadha. Kanaaf inni lammaffaadha amala amanaadha inni himu hojii gaarii mul'achuudha. Fo'amuu addaan bahu akkuma ta'e boqonnaa 1 irratti boqonnaa 2 irratti hojii gaariidha. Namoonni hedduun isa kanarratti kan raakufan. Kuni ni akka warra amantaalee garaagaraa hordofanitti hojii gaariin fayyuuf kan yaallu miti. Kan fayyine ayyaanaani. Kan jiraannu garuu ayyaana ittiin fayyineen. Ayyaanni amala isaatitti hojii gurguddaa lama jireenya amanaa keessatti hojjeta. Tokko bilisummaa guutuu kan gonfachiisu guutuu lammaffaa bilisummaadhaan waaqayyoofis dhaloota gidduutti hojii waaqayyoon kennes akka hojjennu nu gargaara. Kanaaf boqonnaan 2 lakkoofsa 10
inni hojii gaarii duraan dursee qopheessa keessa akka deddeebinu karaa Kiristoos lammaffaa nu uume yookaan ta'an uumamtan kan jiruuf kanaaf. Kanaaf hojiin gaariin kaayyoo uumamneefidha. Kaayyoo lammaffaa dhalanneefidha. Egaa amala amanaati hojii wal qabsee ergaan kun wanni inni kaasu inni sadaffaadha. Maal inni gulalu Kiristoos Yesuus akkuma fudhatetti kan isaan deddeebi'uudha. Jireenya isaa keessatti waan godhu hundumaaf safara tumbii jireenya isaa godhee kan fudhatu Kiristoos akka fudhatetti ittiin deddeebi'uu isaa akka ta'e argina jechaadha. Egaa xiyyeeffannaan isaa isa kana qofas miti inni afuraffaadha. Amanaan falmaadha yookaan ta'an lolaadha qabsaawaadha. Hedduu argitan yoo ta'e biyya lafaa kana keessatti namoonni karaa salphaatiin sooromuu, karaa salphaatiin jiraachuu, karaa salphaatiin waan garaagaraa godhuu barbaadan. Amantoonnis hafuura kanaan rukutamaniiru. Karaa salphaatiin akkuma argan ta'u kun hin ta'u kiristiyaanni warra sooroma bahe yookaan lubooma bahe xuratanyaa miti qabsaawaadha. Kiristiyaanummaan kan nu fidde gara iddoo xurataatti bahanitti osoo hin ta'in gara iddootti wal'aansoo qabanitti. Kiristoos Yesuus amanuu keenyaan wal'aansoo gurguddaa sadii nurra jira. Ni jalqaba wal'aansoo biyya lafaa fi foon keenya fedhii hamatti nu geessuudhaaf qaban falmuudha, mormuudha, dura dhaabbachuu diduudha. Inni lammaffaadha wal'aansoo nuti qabnu wal'aansoo humnoota hamoo biyya lafaa kana keessa jiraniiti wajjin. Humnoonni hamaan biyya lafaa kana keessa jiru yeroo hundumaa wal'aansoo wajjin qabnudha. Inni sadaffaa wal'aansoo amantiiti. Wal'aansoo amantii inni jennu jireenya amma qabnu kana warra biraan gahuudhaaf biyya lafaa kana cabsinee dignee amantiidhaan wal'aansoo qabnee Waaqayyoof qabsoo hidhataa Waaqayyoo taane wattaaddara Waaqayyoo taane gara Waaqayyoo gorree biyya lafaa kana keessa bunnee namoota baasuudhaaf wal'aansoo goonudha. Wal'aansoon kun sadeenuu jireenya amanaarra jira. Amantoonni hedduun xuratanyaa kan ta'aniif biyya lafaa foonni diina akka ta'e kanaan falmuudhaan qabsaa'uun akka irra jiru dagachuudhaan. Isa bira darbee immoo akkuma biyya lafaa kana keessa humnoonni hamaan jiranuu hedduun isaanii hin beekan. Kana jechuun garuu charchii hogguu seennus hogguu baanus rafnee kaanii seexaana jennee dhiphachuu jechuu miti. Amala amantoota keessatti amma yeroo hedduu rakkina amma jiru keessaa tokko rafanii kaanii Kiristoos caalaa seexaana warri beeku jira. Ni rafanni kaan yoo waldaa seentee kadhannaan jiru hundinuu ifannaa seexaanaatiin jalqabee ifannaa seexaanaatiin dhuma kadhannaan waldaa hedduunsa. Please kun hin ta'u. Nuyi diina keenya eeyyee wal'aansoo wajjin qabna yaa garuu nuyi gara Waaqayyoo gorreen lolla malee rafnee kaanii yaada seexaanaa dhiphachaadha. Seexaanni haa kufu, seexaanni haa ka'u waggaa maarree godhee afaan bira kana waa hedduu janga waraanamii jinni waan hedduu jaan waan kunneen nu biratti fudhatama hin qabu. Sababiin inni hin qabneef maali jennee fudhannee oggulaallu nuyi gara Waaqayyoo gorreechi lolla malee rafnee kaanii seexaanaa wajjin dhiphina keessa kan jiraannu miti. Dhiphuu gadi qabamuu, gargalfamuu, hadheeffamuu seexaanaa jala jiraanna miti. Bilisa lolu malee nuti garba lolu jiru miti. Kanaaf dhiphina gaafatu lolli keenya. Gara Waaqayyoo gorreen lolla waan ta'eef. Kanumaani lolli inni sadaffaadhaa isa namoota butuudhaa kanatti immoo amantoonni hedduun yeroo ammaan tana daagii yookaan ta'an dagatoo akka ta'an argina. Innis dhuga ba'iinsaan namoota garaagaraa amantii garaagaraa keessaa bunnee waan finnuuf lola kana falmina. Kuni fedhinnaadhaan hidhannee kan falminuudha. Falmii kanarraa amantoonni hedduun qoodan qaban. Kanaafis milkaa'oo fi gammadoo ta'anii hin arginu jechaadha. Egaa isa kanaatu jira lola ammaan tana biyya lafaa kana keessatti qabnu keessatti. Jireenya amanaadhaa isa kana. Jireenya amanaa, jireenya xuratanyaa osoo hin ta'in, jireenya warra sooroma bahanii, luba bahanii osoo hin ta'in, jireenya wattaaddara hidhatee ka'eeti. Hidhannaa nu gaafata, falmuu nu gaafata. Egaa kun kanaan osoo jiru kutaalee fuutitti deebi'een yaadota keenya kaasan. Akkuma arginu Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 3 akkas jechuun dubbata. Waaqayyoof abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa karaa Kiristoos eebbaa fuuraa hundumaan waan Waaqa irraatiinis nu eebbiseef galanni haa ta'uu jaa. Kutaa kana xiyyeeffannaan kiyyaarraa. Eebbaan deddeebi'uu kan hin jeef kanaaf. Eebbaa akkamiin deddeebina? Jalqaba eebbi keenya waan sadeen kutaa kana keessa jiru beekuu gaafata. Ni jalqaba karaan nuti ittiin eebbifamne maali? Gosti eebba keenyaa maali? Iddoon nuti itti eebbifamne hoo eessaa isa jedhudha. Kutaa kanarraa waan sadeen kana argina. Karaa eebba, gosa eebba, iddoo eebba. Akka kutaa kanarraa arginutti Waaqayyo gooftaa karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nu eebbisee jira. Eebbi keenya hundinuu kan hojjetame karaa Kiristoos Yesuus gooftaa keenyaati. Eebba maal nu eebbise gujoo lakkoofsa 4 irraa kaasee hamma 14tti kutaan jiru. Eebboota gurguddaa gara 7 gaallakka. Innis inni jalqaba ilma isaa nu godhatee jira. Boqonnaa tokko lakkoofsa 4 irraa yoo ilaaltan dura nu filatee jira.
eebbi nuti waaqayyo biraa karaa Kiristoos arganne inni jalqaba boqonnaan tokko lakkoofsi 4 akka himutti inni eebba hafuura maali uumamuu biyya lafaa dura uumamuu biyya lafaa dura irraa kaasee inni karaa Kiristoos Yesuus warra mudaa hin qabne jaalalaan akka taanuuf nu filate yookaan nu fo'ate. Kanaaf eebbi keenya guddaan waaqayyoon fo'atamuu keenya. Waaqayyoon fo'achuusaati. Waaqayyoon inni nu fo'ate immoo waaqayyo isa sirriif qajeelaadha. Waaqa dhugaati. Kanaaf karaa Kiristoos maal eebbifamne ni filatamne lammaffaa tokko kaasu ilmaan isaa nu godhatee jira. Boqonnaa tokko lakkoofsa 5 dhaqaa laala ilmaan isaaf akka taanuuf ilmaan isaaf ta'uudhaani nu eebbisee jechaadha eebbi keenya ni lammaffaa. Kanaani ilmaan waaqayyo ta'uudha eebbi keenya karaa Kiristoos ka argan. Inni sadaffaadha achuma Efesoonuma boqonnaa tokko irraa kaasuu barbaadeeti. Inni sadaffaadha maal ogenne eebbiratti fudhatama nu argachise fuula waaqayyo duratti fudhatama akka taanu acceptably akka taanu nu godhe. waaqayyo akka nu fudhatu akka nu simatu taqabbaayinata indinooran adarraga fudhatama akka qabaannu godhe kana eebbi keenya fuula waaqayyotti fudhatamu keenya inni gara biraa maal oggenne ilaalu nu fayyise boqonnaan tokko lakkoofsa 7 isa kana kaasa arratti ammas inni gara biraa ogguun ilaalu achuma irratti boqonnaan tokko lakkoofsa 7 irratti inni gara biraa maal oggenne shanaffaarra ni jiru dhiifama nuuf godhe eebbi karaa Kiristoos arganne. Kana qofa miti boqonnaa tokko lakkoofsa 8 amma 10 oggu ilaalu yaada waaqayyo isa barabaraaf ta'uu jiru barabara keessatti hojjetamuuf jiru jiruuf jireenya keessatti hojjetamu yookaan barabaraan isa hojjetamu nu beeksise yaadni kunis maali waan lafaaf waaqa keessa jiru hunda karaa Kiristoos walitti qabuuf fedhanni qabu san nutti hime eebbisaa kana. Inni gara biraa eebbi jiru maali jennee oggu fudhannee ilaallu fedha isaa nuuf ibse fedhii waaqayyo maal akka ta'e nuuf ibse. Inni gara biraa maali jennee oggu fudhannee ilaallu nu chaappeesse yookaan ta'an nu mallatteeffate kansaa ta'uudhaaf qabeenya isaa akka taane chaappaan roggodhe eebbanni kun isa bira darbee maal oggenne qabdii dhaala keenyaa mootummaa boru dhufuuf jiru keessatti argachuuf jirru arra karaa hafuura qulqulluutiin qabdii nu kannee nuuf mirkaneesse dhaala boru argachuuf jiru. Egaa bileen kiyya eebbi kitaabni qulqulluun Efesoon boqonnaa tokko irratti haasa'u isaan kana nu filachuusaa ilmaan isaa nu godhachuusaa ifirratti fudhatama nu argachiisaa nu fayyisuusaa dhiifama nuuf godhuusaa yaada isaa nu beeksisuusaa fedha isaa nutti ibsuusaa nu chaappeessuu isaa fi qabdii dhaala keenya mootummaa boriitii nuuf kennuusaati. Egaa waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus nu eebbise karaan eebba keenyaa maali? Karaa eebba keenyaa Kiristoos karaa kamiin kunoo karaa filatamuurraa hamma qabdii dhaala boru argannuutitti jiru Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 4 hamma 10 irratti tarree kan galan eebba kanaan nu eebbise. Yeroo hedduu namoonni eebba jaanii wanni isaan lakkaan waan dafqa isaaniiti dafqis eebba iyyee waaqayyo namaaf eebbisa. Garuu horiin qabeenyaan wantoonni lafarraa kun hundinuu akka eebbaatti ittiin lakkaamu kakuu haaraatti maaliif jennee fudhannee kan laallu ta'e eebbi keenya jireenya isa Kiristoos hin argannedha. Wantoonni lafarraa ni argaman akkamitti karaa sadii barbaachisan. Fakkeenyaaf namoonni lafa kanarratti jireenya badhaadhaa jireenya qabeenyaa jiraachuuf waan sadii isaan barbaachisa. Inni jalqaba hariiroo fayyaalessa waaqayyo wajjin qabaachuudha. Inni lammaffaadhaa hojjetaa cimaa ta'uudha, hard workerii ta'uudha. Inni sadaffaadhaa amanamaa ta'uudha. Karaan kun waan lafarraa argachuudhaaf baay'ee namoota gargaara. Bakka namoonni kan gargaaru karaa kana. Namoonni hedduun hariiroo fayyaalessa waaqayyo wajjin hin qaban horii qaban akka eebbaan lakkaan matuma eebba miti. Horii hedduu dhukkubaa fi abaarsa garagaraati wajjin mana namaa lixaa jira yeroo har'aa akkuma arginu. Kanaaf eebbi isaan ta'uu danda'u eebbi waan Kiristoosiin nuuf hojjetame jireenya sani jiruu sani. Inni lammaffaadhaa gaa kutaa kanarraa arginu karaa eebba keenyaa akkuma laalle gosa eebba keenyaa argina. Gosti eebba keenyaa hafuuraan kan ta'edha. Isaan amma lakkoofne kun hundinuu eebboota hafuuraan ta'anidha. Karaan eebba keenyaa Kiristoos gosti eebba keenyaa eebba hafuuraa. Iddoon eebba keenyaa immoo mirga abbaati. Isa kan kaasuun nurra jiru tokko. Iddoon eebba keenyaa maali jennee oggu fudhannee ilaallu mirga abbaati. Eessa? Mirga abbaati. Mirga abbaa jechuun waaqayyo abbaan jaarsa waaqarra taa'ee bantii waaqarra barcuma hojjetatee taa'ee bitaaf mirga qabu tokko jechuu keenya miti. Mirga jechuun hoggansa bulchiinsa sirna caaseeffama sovereignty waaqayyo keessatti hojjetu keessatti jiraachuudha. Isa iddoon eebba keenyaa mirga waaqayyo abbaa jechuun mirga bita jaarsa tokko taa'ee jechuu miti waaqarra. Asittis karaa Kiristoos Yesuus mirga waaqayyootti nu eebbise waan jiruuf iddoon eebba keenyaa mirga abbaa eegatee mirga abbaa eessa amma bakka yaadaaf fedhii waaqayyoo fedhii abbaatti raawwatu bulchiinsaaf sirna hoggansa isaa keessa achiitu mirga. Kanaaf egaa eebbaan deddeebi'uun keenya waan sadeen kana bu'uura kan godhatedha.
karaa eebba keenyaa isa ta'e Yesuus hin beeku, gosa eebba keenyaa isa ta'e eebboota hafuuraa reefu lakkoofne beeku, iddoo eebba keenyaa isa ta'e mirga Waaqayyo Abbaa beekuudha. Egaa jaallatamoo obboloota kiyya. Erga warra Efesoon irraa isa kana argina. Kutaan kun nama hedduu bira kan jaallatamu ta'ullee hiiki dogongoraa yerootti kan immoo argina. Keessumaa yeroo ammaatitti warri prosperity gospel jedhaman seexaanarra hamoodhaa jiran biyya kana keessa warra doffees jedhaman baay'ee seexaanarra hamoodhaa jiran. Qabeenyaan kiristiyaanaa badhaadhinni kiristiyaanaa qototaa fi meeshaa lafa kanaa qofa akka ta'etti akka yaadnuu fi akka amannu warri nu barsiisuu barbaadan. Kun matumaa hin ta'u. Qabeenyaan lafarraa eebba taataanaan eebbaan Arabootaatu si caala. Eebbaan warra amantii hin qabne eettistootaa si caala. Qabeenyaa lafarraa yoo ta'e. Gosti eebba keenyaa qotota miti. Ni barbaachisaa qabeenyaan wantoonni lafarraatti jiraachuuf eeyyee garuu akkamittiin argadha Waaqayyo jarroo fayyaalise qabadhee hojjetaa cimaa ta'e akkasumas amanamaa ta'e jiraadheetiin qabeenya lafarraa argadha. Bakka hojjechuun qaba qabeenya lafarraa argachuuf. Barsiisa kiristiyaanaa waa'ee horii barsiisan hin jiru. Barsoonni sobaa tokko Kiristoos sooreysa naggaadee fakkeessuudhaaf yeroo yaalan argina. Phaawulos fa'aa abbootii qabeenyaa markaba fa'aa waan garaagaraa qaban industirii dunkaanaa qaban godhanii dhiyeessuuf yeroo yaalan argina. Inni kun barsiisa sobaa seexaanni ittiin warra lixaa mancaase prosperity gospeliin barsiisa karaa gaannamii dhaloota geessuudha. Barsiisa boru gaannam Kiristoosiin ganutti dhaloota fiduudha. Kanaaf eeggannaa gaafata. Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus nu eebbise, eebba gosa hafuuraa ta'e nu eebbise, Waaqayyo mirga abbaan nu eebbise. Malee manaa fi makiinaa hojjedhaa bitadhaa jaarradhaa. Garuu eebbi kiristiyaanaa daangaa kanatti akka daanga'uuf hin eeyyamina. Seexaanni namoota hedduu kanaan xaxee waan qabee jiruuf kanarraa eeguu nu gaafata. Guddaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Guddaan isin jaalladha. Egaa nuyi kan waamamneef eebbaan deddeebi'uufi. Nuyi kan waamamneef caalmaan deddeebi'uufi. Nuyi kan waamamneef ija qabeessummaan deddeebi'uufi. Nuyi kan waamamneef gararraa ta'uun deddeebi'uudhaafi. Nuyi kan waamamneef hundumaa caalaa mo'attoota taanee jiraachuufi. Kun hundinuu garuu karaa Kiristoos Yesuus humna hafuuraa karaa ta'een waan hafuuraa karaa ta'een mirga abbaa keessa sirnaan jiraachuudhaan akka ta'e beekuun nurra jira. Egaa jaallatamoo obboloota kiyya kutaatti aanuun deebinee hanga ol arginutti Waaqayyo gooftaan kiyya bahuuf galuu keessan jireenyaa keessan hundumaatti eegumsaaf harka abbummaa isaatiin isin wajjin haa ta'u. Ani qopheessaan qophii kanaa hojjetaa wangeelaa Abdusalaam Rudwaani. Kutaatti aanuun hanga ol arginutti karaa hundumaa nagaan turaa Waaqayyo isin haa eebbisu.